Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jaalallee Waaqayyoo kan Abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keenya wajjin haa ta'u. Waloonni biyya keessas biyya hamaa jirtan hundumti keessan Waaqayyoo jaalala isaa ta'ee torban darbe immoo nagaatti nu eegee kunoo torban keenyatti wal arguu dandeenyeerra. Yeroon kun yeroo itti olii wajjin sagalee Waaqayyoo dhageenyu, olii wajjin Waaqayyoo waaqeffannu, olii wajjin Waaqayyoon kadhannu waanta ta'eef namooti galaa jirtan Waaqayyoo isin haa eebbisu. Akkuma amala keenya arras faarfannaatti waaqeffannee sagantaa keenya jalqabnu filannee jirra. Mucaan koo qomoon faarfannaa nuuf filee jira. Faarfannaa kanaan Waaqayyoon erga waaqeffannee booddee sagalee Waaqayyoo olii wajjin hin barannaa. Eebbifamaa Waaqayyo waaqarraa dachaa isin haa eebbisu. Mee faarfannaa kanaan Waaqa keenya waaqeffanna. Waaqayyo sarraan nu ga'e. Inni kuni singama Waqti jennani maltu isaaf dadhabama Ingama tokkolee nafuu Ingama tokkolee nafuu Ingama Ingama gooftaa wajjin Yesuus wajjin bisunis inni kunis Waaqni jennaan hin hafu tokkoyyuu. Kee abbaa isaatii ba'ee araddaa biyya ormaa lafoonaa duwwaa irratti utuma karaa deemu haftitti dukkanaa'uusi humna makka kuutee dhabbannoo lafaa ka'ee samii keessa qaari'u arge kaa mul'ataanii ribaati dammaqee of cinaa yoo ilaalu arge ijjisa wajjinii weessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu wajjun wallalaa bula yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafatee samii banamaa laala weessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu wajjun wallalaa bula yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafatee samii banamaa laala weessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu wajjun wallalaa bula Yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafatee samii banamaa laala dhagaa walirra tuulee qabeenya biyyi lafaa kun irraa fittiin of tuulu dhadheekkamee jigsaa gamoo warra jallootaa kun jigalama kan qajeelotaa biiftu garasi olaan qalamesi gooftaa Yesuusi. Ameen.
Amen, amen. Kan kajeelota Iftuu garasi. Olan qalamesi gooftaa Yesuusi. Yes. Nuusin argatu karra toloota. In argatu duuni karra toloota. Dhumni qulqulloota. Agartuun nama kee alarra qaarisee ilaala biyya Baabiloon keessa taa'etu ergaa boriif ta'u ilaala bor ta'u ilaale ergaa boriif ta'u ilaala mul'ata bor ta'u ilaala narra jira harki kee qabu sodaadua narra jira harki kee eefkeessi koona narra jira harki kee narratti banuu narra jira harki kee seedura koo deemu narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee Rajra kike, 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 Galanni gooftaa isa jiraataaf haa ta'u. Obboleessa keenya Abrahaam Tarree Waaqayyoo guddisee baay'isee si haa eebbisu. Waaqayyo nama nuu kaase keessaa bara kana keessa inni nama tokko. Harki Waaqayyo sirra jira, harki Waaqayyo nurra jira, harki Waaqayyo inni nurra jiru immoo galmaan nu ga'a. Namoonni baay'een galtanii hirmaachaa jirtu. Waaqayyo guddisee baay'isee si haa eebbisu. Viidiyoo kana hiriyoota keessan bira akka ga'u sheer godhaa. YouTube keenya subscribe godhaa. Yeroo hundumaa roobii isaatii kana isin tajaajilla. Mata dureenuun torban arfaffaa torban shanaffaa qabannee jirru walii wajjin ilaalaa jirru dhoksaa milkaa'uu waan jedhuun irrattan dubbii Waaqayyo naaf kenne, dubbii Waaqayyo afaan koo keessa kaa'e, dubbii Waaqayyo garaa koo keessa kaa'een isinii wajjin hirmaachaa jira. Waaqayyo kan na beeku hundumaa moo roobii fuula Waaqayyo manuma koo tureen namoota karaa kanas karaa garagaraas na hordoftan isiniifan kadhadha. Iddoo nuun irraa kaane ergaa Yohaannis isa sadaffaadha. Ergaa Yohaannis isa sadaffaa boqonnaan qabu lakkoofsuma tokkorraa jalqabaa. Gaayos nama jedhamutu nama Yohaannistu Gaayosiif kadhata akkas jedha. Yaa michuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akka sitti tolu akka fayyaa taatuuf nan kadhadhaa'edha. Yaa michuu koo karaa lubbuu akka sitti tole karaa hundumaa akka fayyaa akka sitti tolu akka fayyaa taatuuf siifan kadhadhaa ittiin jedha. karaa hundumaa akka sitti toluuf inna maariifsa akkas jedha. በነገር ሁሉ እንደሳካለ እጸልያለሁ። ዶክሳ ሚልካው ኢሰጀዶ ለጂኒ ላላጅራ ገለቴፈኔ ዋቀዮ ከነቲ ዱበቱ ፊንከዳና ያ ዋቀዮ አርኪኬኑ ራዋንጅሩፍ ገለኒ ሲፋተው አርኪኬኑ ቦሌሰ ከነረጅሩ ኢኖ ቦሌቲ ከነረጅሩ ኢናነረጅሩ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ገልማን ነው አገው የሮ ከነሞሲን ከራዳ በርሲሳን ዱጋሲ ያ ጎፍታኒ ገደን ጀዳቲ ጀዲ አቲ ኦል ጀዲ ነቲ ዱበድ ሰበከነቲ ዱበድ ዱቢኬን ዋንጎቹን ኑፍተው ኑበቺስ ከራኑ ተገርሲስ ኑፍ ሐቀጀሉ መቃ ኢየሱስን አሜን። ዶክሳ ሚልካው ኢሰጀዱ ከናንዱራ ዋላማን ቶኮ ኢስኒቲ ሜንቱሬ inni sadaffaan dhoksaan milkaa'u dhoksaa wal lamaaf qixxaachuu dhoksaan toora namaaf qabachuu
dhoksaan namaaf mijachuu. Inni sadaffaan arranan irratti dubbadhu dubbii macaafa kana keessa jiruuf yommuu iddoo laannudha. Sagalee waaqayyoof wangeelaaf yommuu iddoo laannu. Karaan milkaa'ummaa, daandiin milkaa'ummaa, dhoksaan milkaa'ummaa. Inni sadaffaan Hafuura waaqayyoo kan na hubachiiseef kan na barsiise isinitti kan himu obboloonni obbolootonni yuutuubii kanaan peejii kanaan karaa FB kanaa dhaggeeffachaa jirtan dhoksaan milkaa'u kan inni keessa jiru wangeelaaf yommuu iddoo laannudha. Karaa biraa maal jechuudha? Sagalee waaqayyoof, dubbii waaqayyoof, ajaja waaqayyoof yommuu abboomamnu hin milkoofnu. Kun dhugaadha. Caaffanni qulqullaa'an waa baay'eef nu fayyada obboloota. Har'a akka gorsaattis waan isinitti himu. Sagalee waaqayyoo, dubbii waaqayyoo waa baay'eef nu fayyada. Bara keessan keessatti macaafa qulqulluu kana dubbifachuu amaleeffadhaa. Sagalee waaqayyoo kana dubbifachuu amaleeffadhaa. Wangeela dubbifachuu amaleeffadhaa. Anamma irraatti kan na gargaare mana waaqayyoo keessa kan dhaabadhu kan na godhe wangeela nan dubbifadha. Amma hin danda'u nan dubbifadha. Macaafni qulqulluun yeroo isin dubbiftanii eenyuuf iyyuu hin gala. Wallaalaaf hin gala, beekaaf hin gala, eenyuuf iyyuu hin gala, hiyyeessaaf hin gala, sooressaaf hin gala. Waan qubee beennu duwwaaf miti. Hafuura waaqayyootiin caafame waanta ta'eef macaafni qulqulluun eenyuuf iyyuu hin gala. Yeroo tokko dhageessanii beektu. Namni utuma qubee hin baratiin yeroo inni itti macaafa qulqulluu dubbisuu danda'u namoota baay'een beekan. Kanaaf sagalee waaqayyoo kana dubbisuu shaakalaa. Yeroo tokko yommuu wangeela dubbifattanii isin boossisa. Namni isin bira hin jiru, namni isin qonxote hin jiru. Yeroo tokko isin kofalchiisa. Yeroo tokko itti isin yaachisa. Yeroo tokko ofii isin ilaalchisa. Yeroo tokko hin sodaattu. Hin haasa'a kun namatti. Hin dubbata kun namatti. Afaan qaba. Macaafni qulqulluun waa baay'eef waa'ee namaa baasa. Obboleessa ko, obboleettii ko, firoota ko. Karaa peejii kanaa, karaa yuutuubii kanaa, karaa FB kanaa viidiyoon kun isin bira ga'ee namoonni na dhaggeeffachaa jirtan bara keessan keessatti milkoomina itti fufiinsa qabu qabaachuudhaaf dubbii waaqayyoof iddoo kennaa dursa kennaa fi wangeelaaf. Akkas jedha ergaa Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 3 mee dubbii waaqayyoo kana nan dubbisa. Lakkoobsa isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoobsa 14 kaasee dargaggeessa kanaan akkas jedha Phaawulos yommuu garsu. Ati garuu isa barsiifamte cimsitee itti amante sana eenyuu irraa akka barte waan beektuuf isatti qabamii jiraadhu. Itti qabami kanatti jedha. Ati garuu isa barsiifamte cimsitee itti amante sana eenyuu irraa akka barte waan beektuuf isatti qabamii jiraadhu jedhee mucummaa keetii jalqabdee caaffata qulqullaa isa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka ati fayyituuf ogummaa siif kennuu danda'u kana akka barteen beekta. Caaffanni qulqullaa'aan kun geggeessaa hafuura waaqayyoon caafaman barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaatti leenjisuuf dhimma baasa. Caaffanni qulqullaa'aan kun geggeessaa hafuura waaqayyootiin caafaman. Geggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame kun. Kanaaf maaliif waa'ee baasa caaffanni qulqullaa'aa kun? Barsiisuudhaaf, balleessaa hubachiisuudhaaf, qajeelchuudhaaf, qajeelummaatti leenjisuudhaaf dubbii waaqayyoo waa'ee baasa. Kanaaf namni milkaa'uuf maal gochuu qaba? Sagalee waaqayyoof yeroo laachuu qaba. Wangeelaaf yeroo laachuu qaba. Dubbii waaqayyoof yeroo laachuu qaba. Obboloota ko hubadhaa. Dhoksaan milkaa'uu kan inni keessa jiru inni kun wanta walitti hidhamee jirudha. Wanta walitti hidhamanii jiranii dhoksaan milkaa'uu kan inni keessa jiru. Tokkoffaa waaqayyo nama wajjin ta'u. Lammaffaa nus waaqayyo wajjin ta'u. Attamitti immoo waaqayyo wajjin taana? Attamitti immoo waaqayyo wajjin adeemna yommuu jennu dubbii macaafa kana keessa jiruuf yommuu iddoo laannu inni akka nuun waaqayyo wajjin adeemnu nu godha. Laphee koorratti jabaachaa jira, afaan koorratti jabaachaa jira. Karaan milkaa'ummaa wangeela kanaaf iddoo laachuudha. Macaafa qulqulluuf iddoo laachuudha. Waaqayyo jaarraa 21ffaa kana keessattis, bara ammayyaa kana keessattis, bara qoroominaa kana keessattis, bara teknooloojii kana keessattis,
bara post modernity jedhamu kana keessattis firoota koo wangeelaaf akka nuun ajajamnu nurraa barbaada. Sagaleesaaf akka nuun abboomamnu nurraa barbaada. Dubbiisaaf akka nuun iddoo laannu nurraa barbaada. Ilaarran deebi'a jechaan jaarraa 21ffaa kana keessattis bara ammayyaa bara qaroominaa bara post modernism jedhamu kana keessattis kanaaf iddoo kenni milkoofta. Kanaaf iddoo kenni wangeelaaf iddoo kenni. Waaqayyoo Iyyaasuudhaan akkas jedhe macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1 karaa milkoominaan dubbachaa jira. Waan Waaqayyo na barsiise dhoksaa milkaa'uun isinitti himaa jira. Isa kanaan dura sin darbe YouTube irraa argachuu dandeessu. Akkas jedhe boqonnaa 1 lakkoofsa 7 cimii ija jabaadhu. Seera Museen garbicha koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu. Cimii ija jabaadhu. Seera Museen abboome hundumaa eeguudhaaf cimii ittiin jedha. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatuuf isarraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatin. Galanni isaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Ana akkas jedha irraan deebi'a dubbiyan. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatuuf isarraa gara mirgaatti yookaanis gara bitaatti hin jallatin. Dubbii kana duuka adeemi. Dubbii kana faana dha'i. Dubbii kana duuka jiraadhu. Maaliif iddoo dhaqxutti wanta ati gootu hundinuu akka wal siif qixxaatuuf. Eessayyuu jiraadhu. Biyya kam keessayyuu jiraadhu. Biyya kam keessayyuu haa jiraannu. Milkoomina yoo barbaanne dubbii macaafa kanarraa bitattis mirgattis goruu qabnu jiran karaa wangeelaarraa adeemu. Akkas jedha lakkoofsa 8. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaan dhabamin. Halkaniif guyyaa waa'ee isaa yaadi. Karaan kee akkasiif qajeelutti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatutti wanta as keessatti caafamee jiru hundumaa gaarii godhee eegi. Dandeebi'ame sagalee Waaqayyooti kun darana. Akkeedha. Caaffanni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhibamin. Afaan kee keessaa hin dhibamin. Isqeeliin akkas jedhe Waaqayyo dubbii koo nyaadhu macaafa maramaa naa kenne nyaadhu kana. Fagoo ga'uu barbaadda taanaan nama egarii ta'uu barbaadda taanaan darbiti adeemuu barbaadda taanaan baricha mo'achuu barbaadda taanaan jireenya hafuuraattis tajaajila keettis karaa makeenni milkaa'aa ta'uu barbaadda taanaan kana nyaadhu. Kana nyaadhu. Afaan kee keessaan dhibamin. Halkaniif guyyaa waa'ee isaa yaadi. Itti yaadi moo karaan kee akka siif qajeelutti siif haa qajeelu. Boleessa koo siif haa qajeelu karaan kee, daandiin kee, hojiin kee, barumsi kee, daldalli kee, jireenya hafuuraa kee, tajaajilli kee siif haa qajeelu. Alaarran deebi'a siif haa qajeelu nama nana. Milkaa'i fiixaan ba'i galma ga'i lafa Waaqayyo jedhe ga'i. Ajaa'ibni akkas jedhe lafa Waaqayyo jedhan ga'e jedhamee caafamee jira wanta ta'eef lafa Waaqayyo jedhe gaafroo ta'u. Akkasiif qajeelutti wanta ati gootu hundumaa akka wal siif qixxaatutti wanta as keessatti caafamee jiru hundumaa gaarii godhi. Ba'eessa godhi eegi. Karaa milkaa'ummaa dhoksaa milkaa'u dubbii Waaqayyoof ajajamu dubbii Waaqayyoof iddoo kennu dubbii Waaqayyoof bakka qabaachuu. Macaafni kun macaafa booddeettafaa miti. Wangeelli booddeettafaa miti. Wangeelli macaafa nun dubbifnu kam caala. Kitaaba nun dubbifnu isa kamiyyuu hin caala. Sitti nimarras jaalalaanan sitti sammuu qullaan garaa qajeelaan na dhaggeeffadhu. Kitaaba dubbiftu kam caala waan bara kana dubbiftu kam caala kanaaf yeroo kennime. Hin argitaa geeddaramasa, hin argitaa jijjiiramasa, kam namatti tola hin dubbata kun. Akkeedha faarfataa Girmaa Kuusaa faarfannaasaa durii tokko akkeedha. Hin dagatame malee namaaf hin galle malee furmaanni waan hundumaa silayyuu wangeelumaa'edha. Hin dagatame malee namaaf hin galle malee furmaanni waan hundumaa durayyuu wangeeluma. Hin dagatameef malee
namaaf hin galle malee furmaanni waan hundumaa durayyuu wangeeluma faarfannaa isaa duriiti kun hin daagatameef malee namaaf hin galle malee furmaanni waan hundumaa durayyuu wangeeluma furmaanni waan hundumaa wangeela keessumaa anaaf keessumaa siif keessumaa saba keenyaaf furmaanni waan hundumaa wangeela hin daganne garuu irraa kaanne garuu hin dogoggorre garuu hin dhiifne garuu gara kanaatti adeemnu karaa bana kun haala mijeessa kun caakkaa cira kun hin lola kun qobaasa biyya busha kun qobaasa hin hoggana kun qobaasa hin moota kun qobaasa hin injifata kun qobaasa hin daagatameef malee namaaf hin galle malee furmaanni waan hundumaa durayyuu wangeeluma dagatame malee dagatiin haadhoo dagatiin obboleessa dabaltee obboleettii faajjii wangeelaa kana ol kaas alaabaa wangeelaa kana ol kaas oksaan milkaa'uu kana keessa jira amma faarfannaa kana natti dhufa jiran hin dagatameef malee namaaf hin galle malee furmaanni waan hundumaa durayyuu wangeeluma oksaan milkaa'uu kan inni keessa jiru wangeela ወንጌል ወገኖቼ ወንጌል ባህላዊም አይደለም ወንጌል ዘመናዊም አይደለም ወንጌል ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄን ቃል ልድገም ወንጌል ዘመናዊም አይደለም ወንጌል ባህላዊም አይደለም ወንጌል ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወንጌል ሐመያስ ሚቲ ወንጌል አዳስ ሚቲ ወንጌል ዱቢ ዋቀዮ ኢሳ ጅራታፍ ኢሳ አከ ጅራቱቲ አፉዳ ጴጥሮስ ኤርጋሳ ሰድራቦ ቆና ሰዲ ለቆና ቶኮ ለኮም ሰደሚ ሰዲራ ከዘደ ዱቢ ዋቀዮ ከን ኢሲን ሰኚ በዱቲ ቱንተይን ሰኚም በነ ሰገሌ ዋቀዮ ሰጅራታፍ ኢሳ አከ ጅራቱ ተፉን ሃራታተኒ ደለተኒ ሃሌሉያ ከደላረንዴቢያ isin sanyii baduttiituun ta'in sanyiin ban dubbii waaqayyoo isa jiraata isa akka jiraatu ta'u haasaan namaan geeddaram dubbiin namaan geeddaram dubbii moototaan geeddaram inni kun garuu jiraataadha akkuma jiru ta'u ስለዚህ ወንጌል ዘመናዊም አይደለም ባህላዊም አይደለም ዘላለማዊ እግዚአብሔር ቃል ነው ዘላለማዊ ለእግዚአብሔር ቃል ስፍራን ከሰጠ ስኬታማ ትሆናለህ ስኬታማ እንሆናለን ኦክሳን ሚልካኡ ማልኬ ሰጅራ ወንጌላፍ ኢዶላቹ ከሰጅራ ቦሎቶታ አሎኒ ኩን አነ ደበለቴ አማ ፌስቡክ ይዳፍ አማ ዩቲዩብ ይዳፍ አማ ዋ ገረገራፍ ኢዶላኑ በረከነ ከሰ ወንጌላፍ ኢዶላቻ ጅራ መጫፈ ቁልቁሉ ፈደውላቻ ጅራ ሜቲ ትያድ አኒ ሲትያድ አታያኑ ሜ አመም ዱቢ ፈነከን አመም ቀየበነከን አመም ይላለከን ሲያሶፍ ሲሰኩን ዱሪ የሮ ኦርቶዶክሲ ኬሰስ ቱሬራን አቺስተ ጃጅላን ቱሬ የሮ ነቹ ቱሬ መጫፈ ከነ ዱንገቱ አቺ ኢሳም ትጀራና ኑቱ ጫላ ዱንገቹ ኑራ ጅራ ከባና ከደምቲ ጫፈን ከኛ ጫፈተ ልቡ ቀቡዳ ወላሎተ ቤኮ ጎዳ ደደቦተ ቸቦ ጎዳ ከነምኒ አርጉ እንደንደኝ ኢሳን አርጊኔ ዱጋ ቤኩ ብረገኘ ኢሳን ፈይኔ ከናን ፈይኔ ወላላ ከኮ ቤኮ ጎዳ ደደባ ከኮ ቸባ ጎዳ ዱጋ ቤኩ ብረከናንገኝ ጎፍታ ቤኩ ብረከናንገኝ ጅሬኘ ብረከናንገኝ ከናፍ ዶላር Facebook ilaalii siin jechaan jiru YouTube ilaalii siin jechaan jiru kun arka caala garuu kanarratti yeroo kee dabarsi gorsan qaba macaafa qulqulluu keenya kana hadubbifan ajaja waaqayyoo kana hafroonfan hubataa si godha himmilkoofta sagalee waaqayyoo kana dubbifadhume hubataa taata milkaa taata fiixaan siiba dubbifadhu boleettiiku
dubbifadhu obboleessa yeroo kee haasaamatti hin dabarsiin odumatti hin dabarsiin seexanni akka namni macaafa qulqulluu dubbisu hin barbaadu yeroo masin dubbisuuf jettan irriba isinitti buusa amuummi isinitti buusa isin jibbisiisa akkeedha faarfannaa 119 faarfannaa 119 lakkoobsa 103 irraa keedha namni waaqayyoo kun wanta ati jette attam namatti mi'aa isa damni afaan kootti mi'aawu caalaa anatti mi'aa. Hallelujah. Akkeedha wanta ati jette attam mi'aa himi'aa kun isa damni afaan kootti mi'aawu caalaa anatti mi'aa. Himi'aa kun haamsan siidhaam himi'aa yeroo tokko yeroon kadhadhu fudheen afaan koo kaadha akka nama nyaatuutti tan ciniina isa dammi afaan kootti mi'aawu caalaa wanta ati jette attam mi'aa. Uffe yaa Yesuus koo natti tolta dammana dhiirra caalaa natti mi'oofta dammana dhiirra caalaa natti mi'oofta faarfannaan durii tokko jira. Uffe yaa Yesuus koo natti tolta uffe yaa Yesuus koo natti tolta natti tolta dammana dhiirra caalaa natti mi'oofta abeet wanta ati jette attam mi'aa isa damni afaan kootti mi'aawu caalaa natti mi'aa hin mi'aa dubbii waaqayyoo damma nadhii caalaa damma walalaa caalaa mi'eeffadhu kana mi'eeffadhee si argee baalattam mi'oofta foolii gaarii qabdam Yesuus kanaaf natti tolta mi'eeffadhee si argee baalattam mi'oofta foolii gaarii qabdam Yesuus kanaaf natti tolta mi'eeffadhee si argee baalattam mi'oofta himi'aa dubbii waaqayyo akkeedha faarfannaa 119 lakkoobsa 43 kaasee nan dubbisa. Dubbii dhugaa matumaa ana duraan fudhatin ana wanta qajeelaa si duratti fudhatame abdiidhaan nan eeggadha innati itti fuftee yeroo hundumaa barabaraan seera kee nan eega ani itti fufee yeroo hundumaa barabaraan seera kee nan eega ajaja kee argachuudhaaf waan an barbaadeef iddoo bal'aa keessa nan deddeebi'a abboommi isa siif dhugaa ba'us mootota duratti nan dubbadha hiyyella'us abboommiin kee nan jaalladhu garaana ciibsa abboommii kee isan jaalladhutti harka koo nan hiixadha seerrata kee irra deddeebi'een itti yaada abboommii kee isan jaalladhutti harka koo hiixadha dubbii keetti oggoom mi'eeffadhee si argee maalattam mi'oofta foolii gaarii qabdaam Yesuus anaan natti tolta foolii Yesuus as keessa argatta dubbii kee sabdiidhaan akkan eeggadhu godhi ana garbicha kee yaadadhu wanta ati jette lubbuu anatti hin deebisa kunis yeroo hundumaa jajannaa kooti ani dubbii kee eeguudhaaf waaqayyo koo qooda kooti jedheera dubbii waaqayyoof iddoo qaba ana abboommii kee ittiin seesu isa eeguudhaan nan ariifadha jalloonni finyoo yoonatti xaxaniyyuu lakkoobsa 81 jalloonni finyoo yoonatti xaxaniyyuu ani seera keen irraanfadhu waa'ee firdii isa qajeelaa sanaaf galatan siif galcha ani halkan walakkaanan kaa'e maal gochuuf dubbii kee kana mi'eeffadheera waanan ta'eef karaan milkaa'ummaa dhoksaan milkaa'ummaa obboloota koo wangeelaaf iddoo kennuudha dubbii waaqayyoof iddoo kennuudha dubbii waaqayyoo kanaaf iddoo kenna wangeelaaf iddoo kenna macaafa qulqulluuf iddoo kenna namichatu jedhama as magaalaa Finfinnee kana
kitaaba gurgura. Macaafota garagaraa walitti qabee gurgura. Macaafii qulqulluus duukaa gurgura akkuma kitaaba warra kaanitti gurgura. Gaaf tokko pheenxeen tokko pheenxeedhama mitiire pheenxeen tokko dhaqe. Amicha macaafa gurguru kuna dhaqeetu macaafota daraddaree inni immoo amantii isaa musliima. Daraddareetu macaafa kana macaafota hundumaarra gararraa kaa'ee jira. Dhaqeetu macaafa kana iddoo masirrii keesseedha. Attamennaan mataa waan hundumaati. Yeroo namichichi deemu fuudheetu walakkaa kaa'ee immoo macaafota walakkaa. Yeroo biraa immoo deebi'ee dhufe. Kitaaba kana macaafa kana ammas iddoo masirrii keesseedha. Attamennaan handhuura waan hundumaati. Ammas yeroo namichi fuudheetu dhumarra kaa'e macaafota warra kaan irra naqee isa kana dhumarra kaa'e. Gaaf tokkos deebi'ee dhufe. Ammas kitaaba kana iddoo masirrii keessa himedha. Attamennaan hundee waan hundumaati. Mataa waan hundumaati. Giddugaleessa waan hundumaati. Hundee waan hundumaati. Ituma namichichi ilaaluuti fuudhee furuursee gate. Ammas waan masirrii gooteedha. Attamennaan kana caalaayyuu darbachuu sirra ture biyya lafaa wal ga'uu qabaa. Wangeelli kun biyya lafaa wal ga'uu qabaa. Biyya lafaa hundumaa barbaachisa taanaan yoos immoo anis nan fudhadhaa jedheetu gooftaa fudhate. Macaafni kun mataa waan hundumaati. Macaafni kun handhuura waan hundumaati. Macaafni kun hundee waan hundumaati. Hundee qaroominaati. Hundee misoomaati. Hundee guddinaati. Hundee nageenyaati. Biyyoonni arra gurguddatan warra akka Ameerikaa, warra akka Awurooppaa dudduuba isaanii yoo ilaaltanii akka isaan akkas ta'an kan godhe wangeela. Macaafa qulqulluudha. Sagalee waaqayyooti. Arra yoo irraanfatameyyuu, arra yoo dagatameyyuu, arra yoo irraa kaafameyyuu, arra yoo irraa deebi'aniyyuu, arra iyyuu biyyoonni gurguddatan warra akka Ameerikaa fa'a dhumarratti yemmuu waadaa galan pirezidaantiin biyya sanaa wangeela qabate kakata. Wangeelli mataa waan hundumaati. Wangeelli giddugaleessa waan hundumaati. Wangeelli hundee waan hundumaati. Hin dagannu jiran. Dhoksaan milkaa'uu kana keessa jira. Dhoksaan milkoominaa kana keessa jira. Keessa deebii boqonnaa 4 waaqayyoo saba isaan akkas jedhe. Keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 1-2 akkeedha. Museen itti fufee saba sanaan ammas isin yaa saba Israa'el akka jiraattaniif biyya waaqayyo gooftaan inni kan abboota keessanii Israa'el kennetti galtanii akka qabattaniif seerrataaf wanta qajeelaa ta'e akka gootaniif ani isin barsiisu kana dhaggeeffadhaa. Abboommi waaqayyo gooftaa keessanii eegaa malee dubbiin isin abboome waan tokko hin dabaliinaa, waan tokkos hirraan hirrisiinaa. Biyya dhaxxanii qabachuuf jirtan kanatti akka milkooftaniif, akka fiixaan isinii ba'uuf, akka galma isinii ga'uuf dubbii kanatti ittis hin dabaliinaa. Irraas hin hirrisiinaa. Dubbii kanaaf iddoo kennaa. Iddoo kennaa. Boleessa koo, boleettii koo lafa jirrutti wangeelaaf iddoo alaan. Boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irraas akkas jedha. Dubbii waaqayyoo waan ani isin abboome of eeggadhaa godhaa malee isarratti hin dabaliinaa, hirraas hin hirrisiinaa. Tis hin dabaliinaa, hirraas hin hirrisiinaa. Kanatti hin dabalu, hirraas hin hirrifnu. Yeroo tokko waan hangadde tokkoon isinitti himu. Barri keenya bara wallaalchisaadha wanta ta'eef. Namooti bara kana dibamneerraa waaqayyotu nu kaase jedhan baay'eetu jiru. Isa tokkotu macaafa qulqulluu irratti kadhadhee dhufee dhadhan. Nama gaddisiisa. Macaafa qulqulluu irratti kadhadhee dhufee kanaaf kanatti dibamti dabalameera wanta ta'eefi namoonni birrii 1,100 bitachuu barbaadan nan dachaa'ee dhufe. Kanarratti kadhannee waan itti daballu hin qabnu. Kanarratti dibatatti dhangalaafnu, zayitiitti dhangalaafnu hin qabnu. Soogiddatti daballu, ashabootti daballu hin qabnu, bishaanitti daballu hin qabnu. Kanaa waan hundumaa ilaalla malee. Dhaloonni amma kanatti wallaalaa jira. Amma kanatti gadi bu'aa jira. Irrattan kadhadhee dhufe guyyaa 40 dibameera. Kanaaf bitaadha 1,100. Kanatti eenyu waa dabaluu hin danda'u, irraa sirrisuu hin danda'u. Dhumarrattis mul'ata Yohaannis irratti kan jedhame isa kana. Isa dubbiseen gara xumuraatti fida. Boqonnaa 22 lakkoofsa 18 kaasee akkas jedha. Xumura dubbiisaa. An kanan caafe namni dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatamee dhaga'u of eeggachiisuudhaaf.
dhugaatti ba'uuf nan jedha. Namni dubbii kanatti yoo adabale Waaqayyo adaba isaa irratti dha'icha waa'insaa macaafa kana keessatti caafame isatti dabaluuf jira. Yoo itti waa dabale namni dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatamee jiru yoo waa hir'ise moo Waaqayyo muka jireenya kennuuf mandarattii qulqullaa waa'insaa caafame keessatti caafame keessaa qooda isaa hir'isuuf jira. Adaba qaba, waan irraa hir'atu qaba. Kanaaf kanatti waan dabalnu hin qabnu, kanatti waan hir'isnu hin qabnu. Caaffatoonni kan biraan nu gargaaru malee macaafa qulqulluu wanti biyya lafaa kanarraa bakka bu'u hin jiru. Dhoksaa milkaa'u, daandii milkaa'u፣ karaa milካውማ የስኬት ምስጢር ሶስተኛው ነው ያወራው ያለው ወገኖቼ ለእግዚአብሔር ቃል ስፍራ መስጠት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ከሁሉም በላይ ማስቀደም። ሰገሌ ዋቀዮ ከነ ዱርሱ ሰገሌ ዋቀዮ ከናፍ እዶከኑ ወንጌል ከናፍ አጀጀሙ አደራራ ደቢያና ደጋላ ዱቢ ከነቲ ደበሉን በርባችሱ ራይርሱንሽን በርባችሱ ዮቲ ደበለ አይቸ መጻፈ ከነ ከሰት ጻፈ መጅሩት ኑቲ ደበለም ዮይ ራይርፍኔ መጻፈ ጅሬኛ ሰነራ hirrifamna wangeelaaf of eeggan adara namoonni akka tajaajiltan namoonni waaqayyo na kaaseer waaqayyo na dibeer waaqayyo bara kana keessa natti dhimma baa natti fayyadama jettan wangeela kana jala of gashin wangeela kana gadi taanee ha tajaajilu wangeela kanaaf abboomamnaa tajaajilu wangeela kanaaf dursalaan na tajaajilu ergaan keenya kanaan ilaalama mul'ati keenya kanaan ilaalama raajiin keenya kanaan ilaalama fawusiin jiru kanaan ilaalama limimmidiin jiru mana waaqayyo keessa hundumtinu macaafa kana keessatti ilaalama. Wangeelaaf iddoo halaan jireenya furaa keenyatti tajaajila keenyatti daldala keenyatti barumsa keenyatti qonna keenyatti wanta itti bobbaanee jirru hundumaarratti milkaa'uudhaaf tokkoffaa waaqayyo nama wajjin ta'u, lammaffaa nus waaqayyo wajjin ta'u, sadaffaa macaafa qulqulluu firoonfachuu, ajajamuu, waan waaqayyo nutti dubbateef iddoo laachuu. Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Namoonni yeroo keessan laattanii baay'inaan galtanii hirmaachaa jirtan gooftaan isin haa eebbisu. Isa waaqayyo jedhe anis isinis akka goonuuf ayyaana isaa nuuf habaayisu. Viidiyoo kana sheer godhaa, hiriyoota keessan bira akka ga'u godhaa. YouTube keenya fedha keessan jaalala keessan yoo ta'e luba gaaddisaa xilaawun ciibsaa isa jedhu galaati subscribe godhaa. Achirra isiniif keenya barumsi kanaan dura darbe barumsi garagaraas achirra jira wanta ta'eef galaa irraa sagalee waaqayyoo baradhaa. Bari kun bara sagalee waaqayyoo barannu nuuf haa ta'u. Waaqayyoo milkoomina isiniif halaatu. Sagalee waaqayyoo kanarra dhaabannee daqiiqaa muraasa moo hin kadhannaa. Namoonni kadhannaa barbaadan waaqayyoon isiniif kadhadhaa, isiniif kadhadhaa. Waaqayyootiin kadhatannee namni siif kadhatee isaaniyyuu siin ga'u. Waliif kadhachuun gaariidha, garuu kadhatuma namaa duwwaa irratti hirkachuun gaarii miti. Kadhata obboloota duwwaa irratti hirkachuun gaarii miti. Ofii keenyaafis waaqayyo duratti kufu, waaqayyo wajjin haasa'u, waaqayyo wajjin dudubbachuu habarru hin kadhannaa. Milkoominan isiniif kadhadhaa. Roobii yeroo hundumaa fuula waaqayyo dura tureen ergaa waaqayyo naaf isiniif qabu fudhadheen dhiyaadhaa. Hirmaadhaa irratti boloota keessanis hafeera. Peejii kanas YouTube keenyas like godhaa, comment godhaa, share godhaa. Namoonni baay'een keessan hirmaachaa jirtu ulfaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Anaafis kadhadhaa, mana koofis kadhadhaa, anis isiniifan kadhadhaa. Bara kana keessa sagalee waaqayyo kanaan wal jajjabeessina. Isin tajaajiluuf yeroo hundumaa gatii baasee ni qophaadha. Tajaajilamuuf isinis ulmaadhaa. Haa kadhannu. Waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, qilleensarras karaa qabda, duumessarras karaa qabda, karaan hin jirre keessa karaa qabda. Yeroo kadha yaa waaqayyo sin kadha, buleettii kanaaf sin kadha, buleessa kanaaf sin kadha, ofii koof sin kadha, abbaa koof haadha koof sin kadha. Namoota karaa peejii kanaa, karaa YouTube kanaa, karaa FB kanaa garanii yaa gooftaa sagalee kee kana dhaga'aa jiraniif baay'inaan hirmaachaa jiran kanaaf sin kadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin milkoominni addaa isaan haa argatu. Fiixaan bahiinsa addaa isaan haa argatu. Galma gahiinsa addaa isaan haa argatu. Yaa Waaqayyo akka isheen hin milkoofne, akka inni hin milkoofne, akka isaan fiixaan hin baaneef karaa garagaraa kan isaan lolu
maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dura isaaniiti kan cabe haa ta'u. Humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Yohaannis namni jaallatamaan sun bartuun kee Gaayoosiif isa kana kadhata. Karaa lubbuu akkasitti tole, karaa hundumaa akkasitti tolu Waaqayyoon sii kadhadha. Fayyaa akka qabaattuufan sii kadhadha. Yaa Waaqayyo obboloota kanaaf sin kadhadha. Karaa lubbuu akka isaanitti tole, karaa hundumaan itti haa tolu. Karaa hundumaan itti haa tolu. Itti haa tolu yaa Waaqayyo. Ittiin badiin, ittiin irratiin, ittiin qaawwiin, waan godhu wallaaliin, jireenyi bitattiin galiin, yaa Waaqayyo gooftaa kophaa isaan adeemin, garaan isaan gaddiin, namoota gadda qaban fayyisi gooftaa. Gadda garaa fayyisi yaa Waaqayyo. Miidhama keessaa fayyisi yaa Waaqayyo. Maqaa gooftaa maqaa haleluuyaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusin milkoominni addaa isaaniin kan argate haa ta'u. Hamilkaa obboleessi kun, hamilkoofti obboleettiin kun, obboloonni karaa kanaa galanii yaa Waaqayyo yeroo kana kadhachaa jiran hundumtuu karaa YouTube, karaa peejii, karaa FB kana kadhachaa jiran ana dabalatee yaa Waaqayyo nu mulkeessi. Yaa Waaqayyo nu mulkeessi. Yaa Waaqayyo fiixaan nu baasi. Yaa Waaqayyo galma nu geessisi. Yaa Waaqayyo karaa hundumaa ija nutti godhi. Gadi bu'uu keenya kanawu, xinnaachuu keenya kanawu, badiisa keenya kanawu, yaa Waaqayyo duwwaa ta'uu keenya kanawu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusin harkutamu. Nan kadhamee kana irratti. Nan kadhamee lolli afuurri hamaa, lolli afuurri xuraa'aa, lolli afuurri wallaalchisaa, namoonni harkatti waa dibatanii yaa Waaqayyo namatti deeman maqaa gooftaa Yesuusin hojiin isaanii harkatti kan diigame haa ta'u. Yeroo hundumaa akka namni xinnaatu, akka namni gaddeebi'u, akka namni milkoofne, akka namaaf hin qajeelleef karaa garagaraa kan nu lolu maqaa gooftaa maqaa Yesuusin humni isaa kan dadhabe haa ta'u. Haleluuyaa. Waan rukuttuuf si haa galatu. Waan rukuttuuf si haa galatu. Nu wajjin ta'i. Nus si wajjin ta'an ayyaana nuu baay'isi. Dubbii keef, sagalee keef, wangeelaaf warra iddoo laatan akka taanuuf ati nu gargaari. Yaa Waaqayyo abjuu keenya biraan nu ga'i. Mul'ata keenya biraan nu ga'i. Hawwa keenya biraan ati nu ga'i. Karaatti nu hambisiin. Yaa Waaqayyo isa Abrahaamiin milkeessitee, isa Yaaqoobiin milkeessitee, isa Isiyaaqiin milkeessitee, yaa gooftaa isa milkoomina darbaa darba fiddee maqaa gooftaa Yesuusiin anaaf mana koo, boleessa koof mana isaa, boleettii isheef mana isaa, eebba Abrahaam irraa Isiyaaqitti ni darbe. Eebbi Isiyaaq irraa inni Yaaqoobitti darbe. Eebbi Yaaqoob irraa inni gara sabaatti darbe. Eebbi daddarbu, fiixaan boyinsi daddarbu, milkoominni daddarbu sagalee kee kanaan kan nu argate haa ta'u. Ulfaadhu dubbii koof wangeelaaf iddoo kennaa waan nuun jetteef yeroo kana moo galanni siif haa ta'u. Namoota biyya hambaa keessa jiran torban kun torbanitti dhiphina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti yaadannudha. Du'ee du'aa ka'uusaatti yaadannudha. Ayyaanni kun ayyaana nagaa isaaniif haa ta'u. Waa'ee kee nu barsiisi, nutti dubbadhu. Karaa garagaraa konferansii qopheeffatanii, sagantaa qopheeffatanii kan jiran boloota Ameerikaa, boloota Awurooppaa, boloota Kanaadaa, boloota biyya garagaraa jiran hundumaa wajjin harki kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo biyya keenyas yaadadhu, lafa keenyas yaadadhu, saba keenyas yaadadhu, dachee keenyas yaadadhu. Hamaa jiru kana kaasi, danqaa jiru kana kaasi, lola jiru kana kaasi, bo'icha kana nurraa kaasi, bara gidiraa kana nurraa kaasi. Yaa Waaqayyo harka kee ati nuuf diriirsi. Waan hundumaa keessa harka kee gashee ati nuuf qajeelchi. Nu wajjin ta'i. Wanti nurratti hojjetamu, wanti nurratti godhamu, mari'aa hamaan immoo adiigamu, walgahii hamaan immoo adiigamu. Torban kana keessa Yesuus Kiristoos irratti mari'ataniiru ajjeesuudhaaf, balleessuudhaaf, lafa nuun hin beenne ta'anii yaa Waaqayyo, lafa nuun hin argine ta'anii yaa gooftaa kan irratti mari'atan jireenya keenya balleessu, tajaajila keenya balleessu, nutti mudoof fafa gochuu kan barbaadan mari'aan hamaan maqaa Yesuusin adiigamu. Maqaa Yesuusin adiigamu. Buleessa kanarraa adiigamu. Buleettii kanarraa adiigamu. Akkuma Yesuus irratti yaa Waaqayyo mari'achaa turan nurratti dhokatanii kan mari'atan hundumaa ati diigi. Nu wajjiniin ta'i. Nu milkeessi. Tajaajila kanarratti yeroo hundumaa ulfaadhu. Hafuurri kee dhufee nu haa tajaajilu. Namoota kadhata barbaadaniif yaa Waaqayyo waaqarraatti kadhatami. Kan dhukkubfatanis fayyisi. Kan dhukkubfatanis fayyisi. Maqaa Yesuusin fayyaa. Maqaa Yesuusin fayyaa. Dhukkuba isa kamittiyyuu maqaa Yesuusin fayyaa. Dhibee isa kamittiyyuu maqaa Yesuusin fayyaa. Maqaa Yesuusin fayyaa. Maqaa Yesuusin fayyaa. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a.
alkan kana isin bira alkan kan ta'e rafii buli sibraa guyyaa kan ta'e boqodhu yeroo kanaa kaasee dhagna kee qaama kee dhibeen kamiyyuu gadhiisee adeemu humna maqaa Yesuus keessa jiruun gadhiisee adeemu maqaa Yesuusin gadhiisee adeemu dhagni kun yaa Waaqayyo mana qulqullummaa hafuura qulqulluuti malee lafa buufata dhukkubaa miti maqaa Yesuusin dhukkubi kamiyyuu kan rukutame haa ta'u dhukkuba hammaa addunyaa irratti ba'ee jiru kana moo yaa gooftaa ati jalaa nu dhoossi ati jalaa nu midhiiksi koovidii kana yaa Waaqayyo humna isaati keessaa fuudhi yaa gooftaa nu wajjin ta'i bara hamaa kana keessa nu dabarsi tajaajilaa sirratti ta'u hundumaa irratti ulfaadhu wanta ta'u hundumaaf waa'ee sagalee keef ulfaadhu ulfinni isaa galanni isaa kan kee haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo waaqarraa sinaa eebbisu sinan jaalladhaa isinan kabajaa yeroo koo kennee qophaa'ee yeroo hundumaa sin tajaajiluuf ani qophaa'aadha. Akkuma kana namoonni baay'een galtanii akka hirmaattan boloota keessanitti himaa peejii kan akka isaan laayik follow godhanii komanti godhan itti himaa yeroo hundumaa roobii sa'aatii 2 kaafnee amma Waaqayyo nuuf kennetti olii wajjiniin Waaqayyoon hin kadhannaa hin waaqeffannaa sagalee Waaqayyo olii wajjiniin hin barannaa Waaqayyo sinaa eebbisu amma moo garaa keessaniif harka keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa eebbasaa fudhaa akka luba waldaatti lubni akkeedhaa eebbisu waan jedhuuf isinin eebbisa Waaqayyo si haa eebbisu si haa eegu Waaqayyo fuula isaa siif haa ibsu sitti haa araaramu Waaqayyo lafati jirtutti fuula isaa siif haa ibsu nagaa isaa siif haa laatu maqaa Waaqayyo abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti Waaqayyo tokkoon ameen. Torban nagaa torban milkaa'ummaa torban fiixaan boomsaa torban isinii iji keessa waan haaraa argu gurri keessa waan haaraa dhaga'u garaan keessan gammadu gaaffiin keessan isiniif deebi'u isiniif haa ta'u sinan jaalladha ulfaadhaa amma torbaniitti nagaan naa turaa.